السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون هردفتو تافي كبجمتو تكي جرتو ججباتو سني جتشاو بوليين كيا هرمي فيديو قبل سني لو في فيديو يرو دربي واي جولي mana isin jirtan keessa jirtuuti ijoollee xixiqqoo mana isin jirtan keessa jiraannaan sirriitti of eeggadhaa hojii caalaa ijoollee sanirratti xiyyeeffadhaan isiniin akkuma jedhe jechuudha akkuma buleettiin kenna waan isii mudate nutti himte jechuudha koomentii kana ilaalaan isiniin jedha koomentii obboleettiin kiyya naa barreessite kun jechuudha obboleettii koo waa tokkotu na mudate utuun mana walawwalu kilaasii kan bira qulqulleessuuf seentee jechuudha kan qulqulleessitee jara teechisteetiniin achiin jidduma sanitti mucaan hangafaa dhufee kuufisittee koomentii argitanii jirtanii dubbisuu hin dandeessaniin isinii jedha obboleeyyan kiyya ergasii haati daa'imaa yookaan qaallittiin isii kun jechuudha nan dubbistu ergasii nagaa natti hin dubbattu jettee garuu homa tokko hin taane jettee mucaan suni in kuufimani homaan taane jette obboleettii kiyya baga rabbiin si baasee siin jedha ati kan yaaduu qabdu amma sammuu kee keessatti ati kan yaaduu qabdu si dubbachuu dhabuu isiisan osoo hin ta'in ka amma hagana daa'imni kufee osoo waan ta'in hagana natti jijjiiramte osoo daa'imni kun bakka tokko madaa'ee akkam nagootii ka jedhu sirriitti sammuu kee keessatti yaaduu qabda gara fuula duraatiif sirriitti of eeggachuu qabdan isin jedha keessattuu jechuudha bakka dukkanaa'u jechuudha injiraami koloodarii bakka seensa ijoollee bakka balbala irraa gadi bayan kanneen ganama isaan hirrafan jettanii bishaaniin walawwadina dhugaan isiniin jedha gizee isaan tasa gadi bayan hin beeytan tasa yoo gadi ba'aniitiin lafa dhee daa'imni tokko tasa mucucaate yoo lafa dheetiin hin jedhe rakkoon si'iidhaa jechuudha. Mana keenya qulqulleessaa jirti daa'imatu osoo argin dhaqee kufee isiin summaa badiin qabdu wanni jedhu hin jiru gaafa san jechuudha. Siigalee sirratti murtaa'u jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya jechuudha obboleettii kiyyaa wanni siidhaamu yoo jiraate jechuudha ati amma rabbi si baasee baga rabbi si baasee siin jedha baga rabbi siin sababini kana boodallee rabbi siin sababini siin jedha atis haga danda'amee uftooyachaa obboleettii kiyya siin jedha uftooyachaa yeroo baay'ee ijoolleen isaanii gara kushiinaa fiiguu shinti beetii hubaan luguma bishaaniitiin ufumaa isaaniitiin dukaan bishaan dhiitanii achi gizee gadi bayan immoo mucucaatan jechuudha lafa gogaa irratti ufumaa isaaniitiin kufan jechuudha yeroo baay'ee jechuudha inni argatanii garuu gaafa san yoo daa'imti isaanii waa ta'e ufii isaaniitii yoo daa'imni isaanii miidhaa ofirraan gahe kan itti gaafatamu miskiina mana san keessa hojjettuudha jechuudha isinii galee kanaaf obboleettii kiyya ati amma isiin laalka xiiqisitti kaattee jirti yookaan akka waan ati beekaa kuffistee yookaan akka waan ati beekaa haa kufuuf bishaan lafatti gootee akkasitti fakkaata isaa yeroo baay'ee jechuudha. Nuti warri hojjan daa'imman isaanii akka nama cinqitu waan beekaniif nuti waan daa'imman jaalan nutti fakkaatu bakka akka nu cinqitu waan beekaniif daa'imman isaanii waan fuula badaan laallutti fakkaata yeroo kamuu jechuudha. Hagamuu ati jaalladhu isaan afutti hagamuu dhungadhu hagamuu baadhadhu isaan yeroo kamuu sin amanan jechuudha. Ijoollee irratti sin amanan sii galee kanaaf buleeyyan kiyyaa akka jaalladhu na beekanii ijoolleen kun yoo ofii isaaniitis kufanii waa ta'an humaanaan hin jedhanii humaanan godhanii jettanii akkasitti hin fudhatinaa buleeyyan kiyya dubbiin akkasii mitiin isiniin jedha. Kanaaf sirriitti of eeggachuu qabdanii ati obboleettiin kiyya jechuudha ati hagas kufeetii miti osoo atuu iyyuu daa'imni isaanii hiqaa wayii meeshaa wayii yookaan waan haa kenni jedhee yookaan meeshaan sun waan ittiin kennamne ta'ee yookaan ati dhoorgattee yookaan atu jirra jiraattee yookaan daftee sa'aatii daa'imni sun barbaadu dhayxee waa godhuufi baattee kennuufi yoo baatteetiin hin jetti jechuudha bakka ija diinummaatiin silaalan jechuudha. Hagana lafa gaheetii miti lafa dhaheetii miti bishaan ati walawwalturra bishaan ati lafa nayxa irratti lafa dha'uu miti osoo wawiyyuu naa kan jedhee hagati dhayxee kennituufitti jechuudha isaan taanis xinxalan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya isaan duubas ta'ee isaan fuuldurattis ta'ee ijoollee isaanii haga mana san jirtan bakka tajaajilu homaa gochuun hin danda'amu.
Kanaaf danda'uudha haga mana isaanii jiran. Kanaan isin jedha buleeyyiin kee waa hunda obsuudha keessattuu manni daa'imti jirtu sirritti obsa barbaachisa. Nama sammuu bal'atu barbaachisa. Wallaahi baay'ee nama cinqiti jechuudha daa'imman isaanii baay'ee tokko haga jedhamu olitti warri argitan warri beeytan jechuudha. Kanaaf obsa barbaachisa. Wallaahi obsa barbaachisa jechuudha. Kanaaf isaan yeroo baay'ee ofii isaaniitiinuu akkanaanuu ammuma si hojii kolfanii ammuma sitti jijjiiramanii ammuma si lolanii ammuma bakka si faarsanii hin beeytu bakka siin galu jechuudha. Wal dhayaadha jechuudha. Amala tokko hin qaban. Amala tokkoon hin deeman yookaan akka si jibbanitti hin deeman yookaan akka si jaalatanitti ittiin fufan. Ammuma tana osoo ati nagaa hojii haasoftu ammuma tana bakka wantoota ta'e yoo jedhan bakka hin jiraami. Akkas jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya kaayyoof baatan waan ta'eef isinitti dhagaaminii garuu waan isin miidhu waan bidhaa isinirraan gahuurraa sirriitti of eeggadhaan isiniin jedha. Waan akka daa'immanii kana sirriitti ofirraa eegaan isiniin jedha. Hojiin homaa miti. Meeshaanis yoo cabe ganzabumatu kafalama. Isin eegalee yoo meeshaanis isin harkatti cabe ganzabumatu kafalama. Amma ijoolleen baay'ee yeroo baay'ee daa'imman biratti dhiisaniitiin yoo deeman hojiinis asii waan jiruuf mannis yookaan hin qulqulloofne hin jiraa meeshaanis hin dhiqamne akka xuraa'itti jira algaan isaanis kifilii isaanis hin afamne jettaniit daa'imman san ijaan dhayaafa dalagaa sanis qulqulleessuuf fiidan jechuudha. Hin barbaachisu buleeyya kee dalagaa yeroo kamuu hin dalayda. Inshaallah maa hirriba dhabdee hin dalagin. Homaa miti. Hin darbuun hin oolu. Kanaaf garuu bakka isaan hin jirretti keessattuu daa'imman isaanii ija afoo akkas hin deemne biraayis hin deeminaan isin jedha buleeyyan kiyya. Wallahi biraayis hin deeminaan isin jedha. Maaliif sekondii takka waan hin guunne keessatti waa hedduu balleessan sekondii takka waan hin guunne keessatti ofii isaaniillee miidhaa ofirraan gahan jechuudha. Isin eegalee kanaaf sirriitti of eeggachuu qabdanii jechuudha. Amma dheengadduma mana kanatti ijoollee mana jiru kana intala isaaniitii dhufanii bakka harkatti dhiqatanitti jechuudha. Zubaalaan hin jira. Zubaalaa sun immoo meeshaan zubaalaa sun immoo burcuqqoodha jechuudha. Xaarmuziidha jechuudha. Mastaawotiidha. Isiin maal gootee adaa warra gurguddaa laaltee xiqqishuutuun irra dhaabatte dhayxee. Dhayxee irra dhaabatte jechuudha. Gaafa irra dhaabattu hin cabe. Mucucaatee lafaan dhayee cabe. Garuu homaa hin goone daa'ima san hin murree burcuqqoon sun garuu xaarmuziin sun caccabee jira jechuudha. Sinigalee odoo xaarmuziin sun kamuruutii laalaaka. Sinigalee kanaaf obboleeyyiin kiyya isa sekondii takka keessatti waa balleessu sekondii takka keessatti ofii isaaniitiifis of miidhu waanuma argan nyaatan waanuma arga fuudhanii dhugan waan hin beeynirraa. Sinigalee kanaaf baay'istanii waan garagaraa waan mana qulqulleessitan homa kanneen jalaa dhoysuu kanaan isin jedha obboleeyyiin kiyya maaliif daa'imman isaanii waan garagaraa juusii kartoon homa kanaan waan guddataniif wantoota garagaraa waan ashagamee dhufu kana waanuma nyaatamu itti fakkaata hundumti isaanii jechuudha. Akka daa'imman biyya keenyaati miti. Tabiddeen obichaan guddattee miti jechuudha daa'imman isaanii wantoota kartoon ashagamu homa kana waan barataniif wanta mana qulqulleessitanis wanta akka saamunaa waan akka mucaa yeroo himanuma jirutti jechuudha. Misolsaa xamaata san argitanii kartooniin ashagamu diimaa san asiira se'ee juusii se'eetiin jechuudha. Akka tokkotti ashagamaa kunuun hin nyaate jechuudha daa'imni waan dhufu. Garuu nyaatamu waan nyaatu waan ta'eef garuu homaan goone waan nyaatatti godhamu waan ta'eef yoo dhufu nyaate daa'imni keessaa fixe. Garuu homaa isin goon ani isin dubban akkasitti jechuudha. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee homaa jalaa dhoysaa daa'imman isaanii vaaziliinii fa'a nyaatan. Bakka wanni isaanii hin nyaanne jiru jechuudha. Kanaaf sirriitti of eeggadhaa. Bakka warri hin jirre keessattuu sirriitti niqaa'ee godhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasii kana fakkaata obboleettii tiyyaati waan rabbiin si baasee hin yaadda'in isii dubbachuu dhabuu isiitiif sitti hin dhaga'amini fuuluma duraaf sirriitti of eeggadhu si jedha obboleettii kiyya. Isiin hagana sitti mufatte gaafa biraamoo lammata yoo waa ta'an ijoolleen sun bakka hin jiraami si miidhuu danda'an jechuudha. Gara nama midhaaniin hin beekan waan nama midhaaniin hin beekanii
rabbiin isin haa eegu. Isin sagadan